Inni nama guddaa fi qaamaan cimaa qofan turre. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Hooliwudii keessatti nama guddaa ta'u dura namoonni baay'een akka inni hin milkoofne yaadan. Inni nama guddaa fi qaamaan cimaa qofan turre. Inni sammuu isaa, qaama isaa fi diisippiliinii isaa yeroo hunda leenjisa ture. Inni nama ajaa'ibaati. Maqaan isaa Bruce Lee. Garuu Bruce Lee irraa barumsi guddaan maarshaal aartii qofa miti. Seenaa isaa keessatti waan sadii arganna. Isaanis of fooyyessuu, daangaa ofii cabsuu fi waan barbaachisaan taanee dhiisuu. Bruce Lee eenyu ture? Bruce Lee bara 1940 San Francisco keessatti dhalate. Garuu Hong Kong keessatti guddate. Ijoollummaa isaarraa kaasee maarshaal aartii barachuu jalqabe. Booda USAtti deebi'ee maarshaal aartii barsiisuu fi aktiingii irratti hojjechuu jalqabe. Garuu waan nama ajaa'ibu tokko ijaare. Booda Jet Kune Do jedhamu waliin wal qabatee beekame. Yaadni isaa waan siif hojjetu hojjedhu, waan si hin fayyadne dhiisi. Kun barumsa keenya isa jalqabaa fooyyessuu hin dhaabin. Bruce Leen nama ani gahaadha jedhee taa'een turre. Inni yeroo hunda of fooyyessa. Qaama isaa leenjisa, sammuu isaa leenjisa. Teeknikii isaa qorataa, dogoggora isaa ilaalaa, kitaaba dubbisa. Kitaaba dubbisuudhaan nama beekamaa ture. Namoota biroo irraa barata. Kanarraa waan guddaa tokko baranna. Ati har'a gaarii ta'uu dandeessa, garuu bor caalatti gaarii ta'uu dandeessa. Jireenya kee keessatti anatu beeka jettee dhaabate. Guyyaa guyyaan parsantii tokko fooyyee. Kitaaba tokko dubbisi. Ogummaa tokko shaakali, dogoggora tokko sirreessi. Waan kaleessaa caalaa har'a xiqqoo fooyyee. Sababni isaa guddaan fooyyeensa xiqqoo irraa deddeebi'amee dhufa. Barumsa lammaffaa wanta si hin fayyadne dhiisi. Bruce Lee yaada isaa keessatti flexibility fi adaptability irratti xiyyeeffata ture. Jechoota isaa keessaa beekamaan be water my friend. Bishaan ta'ii hiriyaa kiyya. Bishaan akka haala meeshaa keessa jiru fakkaata. Haala tokko keessatti boca tokko qaba. Haala biraa keessatti boca biraa qaba. Garuu bishaan ta'uu isaa tasuma hin dhiisu. Kun jireenya kee keessatti maal nu barsiisa? Namummaa kee hin dhiisin, garuu karoora qabaadhu. Garuu karoora keen garboofamtee hin jiraatin. Wanti tokko akkasiif hin hojjenne yoo argite sirreessi. Karaan tokko yoo cufame karaa biraa barbaadi. Biizinesii tokko yoo hin hojjenne maaliin dogoggore jechuun qoradhu malee biizinesii sana hin dhiisin. Istaayilii jijjiiri. Ati ani akkan jedhe qofa ta'uu qaba jettee hin cichiin. Nama cimaa jechuun nama mata jabeessa miti. Nama cimaa jechuun haala jijjiiramaa keessatti of madaksuu kan danda'udha. Barumsa sadaffaa Bruce Lee irraa salphisii jedha. Bruce Lee waan tokko hubate. Namni waan hedduu beekuu qofaan nama cimaa ta'uu hin danda'u jedha. Waan barbaachisaa ta'e adda baasuu danda'uunis humna fudhadhuu, waan siif hin fayyadne dhiisii, ergasii dandeettii kee itti dabali. Mee jireenya kee ilaali. Moobaayil foonii kee keessatti appilikeeshinii hedduu, viidiyoo hedduu, yaada hedduu, nootifikeeshinii hedduu, garuu kaayyoo meeqa qabda laata? Yeroo tokko tokko rakkoon kee waan gahaa dhabuu miti. Informaashinii baay'ee, distraakshinii baay'ee, garuu fookasii xiqqoo qabda. Fookasiin immoo jireenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Wanti ani har'a hojjechaa jiru kun gara kaayyoo kootti na geessaa jira? Yoo deebiin kee lakki ta'ee dhiisisaan kana. Qorannoowwan hedduu akka agarsiisanitti dandeettiin shaakala sirrii, fiidbaakii fi fooyya'insa irraa deddeebi'a. Waliin wal qabachuu akka danda'u agarsiisu. Kana jechuun taalentii qofa irratti hin hirkatiin. Kanatti gochuu qabdu kun dhugumaan naaf hojjeta. Yoo hin hojjenne nan jijjiira. Kun continuous improvementidha. Seenaa keessaa ati barachuu dandeessa, jijjiiramuu dandeessa, of haaromsuu dandeessa. Eenyummaa kee har'aa daangaa keessa dhumaa miti. Waan nama ajaa'ibu Bruce Lee waggaa dheeraa hin jiraanne garuu waggaa muraasa keessatti maqaa isaa addunyaa irratti dhiise. Maaliif? Sababni isaa inni jireenya isaa keessatti waan barbaachisaa ta'e irratti xiyyeeffate. Ati ammoo yeroo meeqa qabda? Garuu yeroo kee keessaa maalirraa oolchaartaa yeroo kee kana? Qisaasessuu irratti, bashannana, yerootti qoosuu, yaada namootaatiin dhiphachuu yookaan of ijaaruu irratti immoo har'a waan tokko qofa godhi. Waan si fayyadne tokko dhiisi, waan si fayyadu tokko fudhadhu. Guyyaa borii immoo xiqqoo caala fooyya'e. Sababni isaa ati nama biraa ta'uu qabdu. Ati eenyummaa keessa cimaa ta'uu qabda. Viidiyoo kana like,
koomentiidhaan yaada keessan nuuf qoodaa. Takkuu zeddi subscribe gochuun jijjiirama irratti hojjedhaa. Galatoomaa nagaan tura.